Mucaa obboleessa kootii, mucaa xiqqoo, mucaa qaxalee, mucaa bareedduu, mucaa mala bareedduu kan akkaan jaaladhu, kan akkaan kabaju guyyaa gaa'ela isii argachuu isiitti baay'een gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin. Geettidha wanna hunduu waan rabbiin ittiin nama ga'e geettii guyyaa ofii kana ga'u waan gammachuudha. Garuu nu'iif immoo namoota isii biriin jiraatiin maaf guyyaa san keessaa dhabamne kan jedhu iddoo tokko nuti dhagame miira keessa oollee jechuudha. Nuti maatii isii keessaa nuti nama tokko nuti nama shamoo maaltu biyya ambaa kana jira. Nama shan maaltu biyya ambaa kana jira. Namni shanan kun hadha guyyaa yaani jechuun jiraa miti dingata wanni yookiin immoo wanni irra dhaabaa jedhamu. Namoonni keenya biyya keenya keessatti wantoota akkasiitiin shamarran keenya ijoollee qaqqaalii yoo argan bakka hin jiraa miti. Dhuguma dafanii qolatu, dafanii butatu, lafaan hin ga'an, guddina isiin eegan bakka maatiin illee mucaan teenya hamileen isii geettee dhufti hamilee isiin deebifnu kan jedhan rakkoon namoonni keenya keessa jiru kana jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha wallahi hedduu dhiifama isin yeroo hundumaa dhiifama godha. Garuu kan yeroo hunda dhiifama isin gaafadhu kabajaaf jaalala isin qabuu fi isin irraa badu. Namni biyya ambaa kana keessatti yoo xiqqishuma yaanni mataa kee keessa kan dhufu ta'e dafeetiniin waan hojjetu sanirraa gitiin tara jechuudha. Gaafa waan hojjetu sanirraa gitiin tare wanni hojiin isaa sun immoo duwwaatti harkaa deebi'a jechuudha. Isa kana ta'e wantoonni har'a isin jechuu barbaadu gammachuun kan koo otoo akkuma jirutti ta'e sirna yeroo amma bakka warroonni subscribe godhaa koomentii barreessaa isin jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kiyya dhimma kanarratti maal dubbachuu barbaade gammachuun namaa gammachuu namaati hedduutu akka gammadee waa'ee tasliima yookiin fatiyaa jechuudha. Waa'ee tasliima fi fatiyaa irratti waa'ee fatiyaa fi tasliimaa irratti dubbachuu barbaade. Fatiyaa tasliimaa akkasuma ilillii namoota sadeen kana wal qabatee dhimma kana keessatti ilillii maalirra jirti akkamitti jirti kan jedhullee waliin ilaalla jechuudha. Ilillii maal keessa jirti duraan maal dalagaa turte yeroo ammaa kana keessatti namni cubbuu dalage tokko cubbuun isaan deebi'a jechuudha. Ililliin fatiyaa irratti gaafa dhuftu dirqama akka nama waan tokkootti ila mee obboleetti asumatti ilaala. Dirqamaan nama san bakka seenu seensifte sheeka itti waamsiftee qeesii itti waamsiftee muka itti tumsiistee jechuun raaqa isa jedhamu sanillee godhuu duraan Allahu aalam isiif rabbii walitti beeka. Bahariin duraan isiin jaaladhu intalli tuni baalagee intalli tuni mootuu hin taatu afaan dheeratti dharraba dheeratti kan jedhu maal godhe isinitti fakkaata? Maal godhe isinitti fakkaata? Dirqamaan ni kaayesiste jechuudha. Okay ni kaayinatanii kaa'ame gaafa bahariin ammallee yookiin tasliimaa fuudha jedhutti gaafa bahariin tasliimaa fuudha jedhutti ililliin akkamittiin fuutu jettee dubbatte mirga hin qabdu. Mirga akkasii hin qabdu. Gaafa mirga nama bahari ilillii tasliimaa fuudhu jettee fatiyaa ajjeeftee ofii isiitii bakka san jirti jechuudha. Dubbii keessatti qaqqabanii ilaalan tafkiin ija qabdu jette Oromoo yeroo himatu. Oromoon gaafa waa jettu waan san hubattu malee mammaaktu. Isin galee dhimma kana kanaaf isin jedhe jechuudha. Namni tokko jireenya isaa keessatti wanni inni yaaduu qabu maaltu bornarra ga'a? Har'a hoo yoo balleessee bornatti deebi'a zajaannaa deebi'a wallaahi billaahi jechuudha. Namoonni waan kana dalagan namoonni namarratti otoo haati mana isaan heeyyamiin dhayxee namarratti fuudhuuf deemtu dhiiras ta'e dubartiis ta'e dhayxee dhiira namaatti irratti hirmuuf deemtu dirqamaan borullee akkasumatti sirratti fuudha. Waadaa galteef jechuudha bahari. Ol bahee viidiyoon hojjedhu, ol bahee naman arrabsu, ol bahee naman waan jedhu. Isin kalas maashaallah kabaarakallaa kaleessa baharitti heerumte irra gabbaatee abbaa manaa isii adabuu dandeetti hin jiru waan akkasii. Dhiirri tokko ofiifi malee siifi miti. Dhiira bulcha malee dubartiin dhiira bulchitu abadan abbaa fedhe yoo ta'e. Dubartii jamtuu kamuu dhiira yaraatu bulcha jechuudha. Har'a immoo ililliin gabbaatee oduu fatiyaan jirtu tasliimaati abbaa manaa keetti heerumuu dandeettu jechuu hin dandeettu. Sababni isaallee kaleessa dhufte waan ta'eef, sababni isaallee fatiyaa irratti dhufte waan ta'eef, sababa fatiyaa irratti dhufteeni isiin har'a heeyyama tokkollee hin qabdu jechuudha. Mirga tokko bahara irraa hin qabdu. Mirgi isiin qabdu abbaa manaa isii amma hin geenye, yeroo hin geenye, sa'aatiin dubbattu hin geenye. Waa hunduu isiif haaraya.
Isin galee garuu mootuu isin tun immoo akkamitti of uggurtee maal isii seejifatee yeroo kana keessatti namaa miti fatee isin haadha bultii beeytu isin bultiin beeytu jechuudha. Bari shar'aaniin akka hin eeyyamaan gaafuriitti mirga qaba jechuudha. Takka qofa isaa fi takka arfaffallee ammaa dhufti. Gana gudiinke ati booda deemtee gubattee raamofti akka fatiyaa garaa raammeessite jechuudha. Fatiyaa fuula isii addaata malee garaa isii keessi raamoodha. Raammoo guddaan hangana jedhamni keessisii jira. Kaba'uu hin dandeenye keessisii jira. Sababni isaallee situ keessisii jira nama biraa miti raammoon biraan jiru. Raammoon biraa fatiyaa garaa keessa hin jiru. Raammoon garaa keessa jiru ililliidha jechuudha. Fatiyaa bar nama hunda gubatee fi xiqqaa guddaa bo'ee fi gaafa bahaariin sirratti fuudha. Gaafa bahaariin asiin dura nama biraan fuudhe jedhee heeyyamatetti nama hunda gammate addunyaa hundatu ijoollee jaalalaa jedhamee beeka. Gaafa ati raammoo yookiin bofni summiin dhufee jechuudha. Summiin fatiyaa keessa seenii bahuu dadhabe. Summiin fatiyaa keessa seenuun mana isii seentee irraa nyaattee dhugdee isii nyaatudha jechuudha. Kunis haa galu. Dubartoonni akkatti dhuftanii nama fakkaatanii nama nyaatanii tun isaatu jira jechuudha. Hin jiru waan akkasii dubbiin akkasii jechuudha. Kanaaf mootiyyuu har'amoo maal isin jechuu barbaadu? Wantoonni isin jechuu barbaadu. Namarratti hin deemina. Isa namarratti deemtu, isa bareeda laaltee, isa bifa laaltee yoo inni sitti dhufe, yoo inni haadha manaa isaa hiyyamsiise jedha, yoo inni niitii duraatiin gargar ba'e deemitti seeni. Garuu immoo isa hiyyama akka baanne gaafa seente badissi seeni. Ni cunqurfamtallee. Ati gidiramtee bulta. Ofii jaalattee dhufte maal ta'eef. Ati jibbamtee bulta. Ofii jaalattee waan. Dhiironni barii dubartii jaalatan dhiisanii dubartii hin jaalanne deeman jechuudha. Dubartii ila fakkeenyaaf ati bahaarii dirqamaan jaalattee itti heerumtee miti. Bahaariin immoo fedhii dirqama waan ta'eef wanni iddoo isii qabu takka illee hin jiru. Dubartoonni akkana yeroo hundumaa keessi isii ibidda jechuudha. Keessi isii hamaadha jechuudha. Gaafa dhiirri tokko jaalala siif qabaate ofii isaati ka'ee ka'umsa jaalalaa si gaafate ati yoomiyyuu taana waqqee caalu. Ni jaalatamta ni kabajamta jechuudha. Kuni maal inni irra? Kuni maal inni kabaja kee mul'isa jechuudha. Dhiirri gaafa si tuffate gaafa sa'aati hin jiraama sa'aatii makamu yoo ta'e yeroo isin qabaanne jibbaa kee qaba beek. Waa hunduma keessattuu dhiirri yeroo nyaatu yeroo dhugutti sin hubanne wallaahi laziin jechuudha. Jibbaa siif qaba namni akkasii jechuudha. Nama akkasii immoo nama akkasii dhiira akkasii immoo abbaa manaa kiyyaatee gaafa abdatuuti kalas dubbii namatti. Yeroo kamuu mi'a amma fakkeenyaaf dhiirri tokko ana fudhadhaa fakkeenyaaf ana amma nama tokko yeroo jaalladhe namni suni yoo bakka naan qabaanne ani dhiira biraa laala. Kun ifaan ifatti dubbii jiru beeka. Yoo sakandii naan qabaanne yoo sa'aatii naan qabaanne yoo galgala ganama sin dubbifne inni eessa jira? Kuni eessa jira? Eessa jira? Ka'umsi namicha san bira jira. Yoo isiin immoo abbaa manaa isiitiif yeroo hin qabaanne tiktaaka irratti, feesbuuk irratti, yuutuub irratti yeroo isii kan guddu ta'e yoo abbaa manaa isiitiif bakka hin qabaanne abbaan manaa isii hoo eessa jira? Inni illee dubartii biraa ijaan dhaqee ilaalaa jira. Kanammoo hubadhu sirriitti. Kun yoo si galuu baate abidda dubbiin tokko si hin galu jechuudha. Kun murtee isa dhumaati. Murtee inni jiru. Isin hin galee? Kuni ililliin amma isiin anatu beeka, anatu sheeka jechaa jirte jechuudha. Sababni isaallee waan duraan dirqamaan dhufteef ammallee abbaa manaa kiyyaa anatu bulcha baharee hin bulchitu. Yaraa kam hin bulchitu. Shamarran immoo abbaa manaa keessa jabeeffadha. Dhuguma dubbachuuf yoo har'an jabeeffatiin boru galman geettu. Ati yoo har'an jabeessin boru galman geettu. Sababni isaallee maaliif firee ati wanna tariifii gumbu'aan qabdu. Wanna si dura darbeef wanna anjiraa miti yoo abbaa manaa kee har'a akkuma argite gootee booda si gatee deebimoo gaafa inni dubartii biraa laallatu immoo ati deebisuu hin dandeettu. Kalas taree jira kaawwanni tare. Kanaafuyyuu amma dhaggabadhu abbaa manaa kee ka dubartiillee ka dhiirallee haadha manaa kiyya jettee hin darbin badhetti. Kunuunfadhu, gorfadhu, loladhu, toladhu, tumaa odoon taane. Tumaan eenyumaan qajeelchu, tumaan zamana durdurii sana fe'achuudha. Kanaaf wantoonni isiniin jechuu barbaadu maa inni viidiyoo kiyyaas waan